Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan jirra alhamdulillahi baga jiraatan baga itti geettan Ramadaan Kariim isiniin jedhee jira. Ramadaan bara kanaa baga walumaan ittiin geenne isiniin jedhee jira. Kun akkanatti dalaguutti jira jecha sambuusa Ramadaanaati. Kana fakkaata akka argitan maashaallah. Asitti illee kana fakkaata. Ramadan Mubarak isiniin jedhee jira. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo musliima addunyaa irratti argamtan hundaanuu Ramadan Mubarak isiniin jedhee jira. Amma kun zayitiitti tafisaarraa guyyaan dhadhaa kun guyyaan nuuf jalqabaati. Ramadaana tokko jennee eegallee jirra. Kana fakkaata maashaallah tabaarakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin waggaa kana osoo geenne nama hedduu kan nu biraa deemanii kana yaadachuudhaani alhamdulillahi shukrii rabbii galchuu hin dagatinaan isiniin jechuu barbaada. Kan nu biraa godaananis rabbiin jannatan isaan haa qananiitu. Akkasii wallaahi kun warra sambuusatti jirra. Hundattuu inshaallah addunyaa irratti guyyaa har'aa kana akkanumatti jirtan jedhee abdii qaba. Ini Ramadan sambusa malee nyaata qofaa miti ibadaa irratti jabaadha isiniin jechuu barbaada. Lammii fi Oromoo addunyaa irratti argamtan ibadaa jajjabeessaa ibadaa rabbii zikrii rabbii jabeessaa quraana rabbii yoo isin yaanjahe ijoolleen dubartoonni nuun aanjahu garuu karaa aadiyootiin akka salphaa nuu ta'ee ni beeytanii sammaa gurratti godhatanii haala kanaan quraana keessan qara'achuu dandeessanii zikrii rabbiillee heddummeessuu dandeessanii isinii jechuu barbaada. Akkasii guyyaan kun amma jalqabaa Ramadaanaati. Nu hundaayyuu uummata musliima ta'an addunyaa irratti argaman Oromoo dabalatee iida jechuun nuuf amma eegallee jira Ramadaana tokko jennee akkasii jabaadhaati. Zikrii heddummeessaa salaatas jajjabeessaa rabbii keessanitti karaa to'ibadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Har'a kun akkuma dalagaa jiru akkuma argitan sambuusaa dalagaa jira, ammas shorbaanis jira, ammas waa hedduutu jira waan ta'eef ani hanyiin illee osoo isinitti argisiisuu hin ta'in zikrii heddummeessaa dhaamsa kiyyaa isiniif dabarsuudhaafi akkasii wallahi jabaadhaa gaashaalla rabbiin si biraa jiraatu bakkuma jirtanitti isiniin jechuu barbaada. Ramadaan Mubaarakii kabaranaa kabara dhufuu rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha. Lammii kiyya Oromoo kan afaan kiyya kana dhageessan bakkuma jiraatanitti nagaa rahmata rabbi keessanaa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ramadaan Kariim hambara 2021